diddee jettee Itoophiyaan himatti. Mariin kalee maaliin gargar baatee Baqqalaa Toomaa dubbii hima ministeera haajaa Itoophiyaa Ambaasaaddiina Muftii dubbise. Mariin kalee deeme wanti addaan ba'aniin Suudaan ga'een ekspertoota Afrikaan dhiyeessee dabalamuu qaba. Sadarkaan isaanii ol ka'uu qaba. Asii ol guddachuu qaba wanta jedhu qaba Suudaan. So achirratti nutis rakkoo isaan qabnu garuu ga'een kun pirinsipilii irratti rarra'uu qaba. Jechuun wanta jiru hunda akkuma jiruun ekspertoota Afrikaatti laatamuu qabu. Wanti kun pirinsipiliidhaan hidhamuu qabu wanta jedhu qabdi Itoophiyaan jechuudha. Torbaan dabre ka jedhani ekspertoota Afrikaa wajjin tokkoon haasa'uu qabna. Isa wajjin haasa'uu malee ta'uu wanta jedhu sababa fidaa turan. Kaleessa immoo ekspertoota wajjin haasaa kan jedhu fide Afrikaan executive council jechuudha. Afrikaa warri walitti qabu. Haasa'uu dandeettu, mari'achuu dandeettu, rakkoon hin jiru itti fufaa jennaan amma immoo garagalanii isuma kana dura isaan dhiisanii immoo amma lakki akkasii miti sirumaa bigaarii wayii qophaa'ee bigaarii jechuun seera ittiin hojjetamu jechuudha. Working document. Inni kalaa'u malee hin ta'u wanta jedhu. Wanti kun saabistaansii isaa yoo ilaaltu dubbittii tursiisuudhaaf yookaan akka fashallu godhuudhaaf wanta ta'e malee rakkoon wanti siirasiin tureefi miti jechuudha. Garuu sababni isaa maalidha? Wanta adda addaa dhiyeessuudhaan tursiisuudha. Wanti isaan yaadan amma dura taa'umsi Afrikaa kun hin dhumaa biyya tokko keessatti dura taa'ummaa biyya biraatti fudhata. Araarsi Afrikaanii inishatiiviin Afrikaa hin hojjenne kufee jira. So kana waan ta'eef yookaan yoo inni gara biraa deemnaa waan ta'eef wanta akkasii fiduudhaaf waan hojjetame malee wanta cimaa sababa qabaataniif miti jechuudha. Gabaasaalee miidiyaa tokko irratti ka Itoophiyaan marsaa lammaffaa bishaan guutuu ka adeemtu waliinis Sudaan akka waliin galle wanti kaafamee jira sun waa'ee sanaa wanti bishaan guutuu hin guutamaa wanti ka'e hin jiru isaani dubbii nama haasa'umarraa kan haasa'umaa kana itti fufuun waan jedhu isuma sababa adda addaatiin Sudaan addaan ba'aarti malee waa'ee bishaan guutichaati miti. Kanaaf amma waliigaltee dhabuudhumaan adda adda ba'an immoo mariin itti fufamu maal wanti beezikali wanti jedhu gabaanii Saawuz Afrikaatti gabaa galfamaa jechuudha. Ministeera Saawuz Afrikaa ministeera haajaa alaatti ammoo geeggessaa ture. Ministeerri kun haala dhalate kana haala amma jiru kana gabaa galchuu jechuudha pirezidantii Saawuz Afrikaati. So pirezidantiin immoo akka durataa Afrikaatti wanta itti ufuu wanta itti aanu waan godhamuu qabu yaada biraa dhiyeessuu jechuudha. Abbaan qabeenyaa Dr. Gammachiis Dastaa itti gaafatama barnoota ijoollee weellisaa Hacaaluu Hundeessaa guutumaatti fudhannee jedha. Hacaaluun Kajjijaa Kadabrijjeessan ijoollee 3 ka umriin isaanii waggaa 5 gadi qaba. Dr. Gammachiis dhimma barnoota ijoollee tanaa akka himamuu hin barbaanne garuu immoo namni bira hakkaanii akka wal gargaaranii fakkeen ta'aa jedhee hima. Bizwar Qolaanatu dubbis. Anaaf haati warraan koo naasiseenii dadhabuu yookiin immoo wareegamuu obboleessa keenya Hacaaluutti baay'ee gadda guddaadha kan yeroo hundumaa nutti dhageessisu. Kanaaf ijoollee 3 akka inni qabu ijoollee durbaa 3 akka inni qabu beeknaa. Ijoollee kana 3 immoo barsiisuun waan guddaa akka inni ta'e beeknaa. Kanaaf as magaalaa Finfinneetti International School haaraan qaba. Cambridge International Academy jedhama. Amerikaaniif British curriculumidha. Kanaaf ijoolleen kun 3 KGdha kaasanii hamma pre-college'itti akka nu biratti baratan scholarship guutuu kennineef kana qopheessineef dabalee immoo konkolaataa bisaaniin fuudhee manatti deebisu isas qopheessine. Yeroo asii fixan biyya Ameerikaa yookiin biyya Ingilizii akkuma fedha isaaniitti yeroo sana gaanii akka fedha isaaniitti murtaa'a akka isaaniitti dhufanii mijeessinaaf jechuudha. Waa'ee karaa barnootaa fi guddina ijoollee kana maatiin yookiin immoo kiyyaan haati warraa Hacaaluu akka isheen hin yaaddofne dhibbumatti itti gaafatama isaa fudhannee akka Waaqayyo nu gargaaretti. Waan kana akka raawwattaniif wanni isin kakaase maali? Waan lama tokkoffaa anis maatiidhuma ni keessaa dhufe abbaan koo waggaa 5 mana hidhaa ture. Kanaaf yeroo mana hidhaa ture sana haati koo akka isheen rakkattee nu barsiifte nan beeka. Haati warraan koo immoo beektu gaa intala Baaroo Tuumsaati. Baaroo Tuumsaa yeroo inni wareegamee isheen mucaa waggaa 2ti. Obboleessi ishee mucaa waggaa 1ti. Obboleettiin isheen dhumaa immoo hin dhalanneeyyuu. Kanaaf waan wal fakkaatu qaba maatii Hacaaluu wajjin maatiin keenya. Kanaaf yeroo sanatti maatiin keenya baay'ee rakkatanii nu guddisanii kan koos kanaadha warraa koos. Wareegama baay'ee aarsaa baay'ee gidiraa baay'eedhaan nu guddisanii maatiin Hacaaluu bakkina nuyi keessa darbine sana kana keessa akka isaan hin darbinee fi tajaajiluudhaaf jenneetu
yaada sana waan qabnuuf kanatu nu kakaase. Lammaffaan immoo Hacaaluu baay'ee jaallanna. Anaafati manaan koo biiroo keenya dhufee wajjiniin haasa'eera tun darbittuu wareegan dura kabaja guddaa qabnaa fi jaalala guddaa qabnaa fi kanaaf nu duwwaa otoo hin ta'in uummata keenya hundumaatu garaansaa gadde garaansaa cabe. Kanaaf Hacaaluun har'a kan inni jiru ijoollee kana sadan keessa. Kanaaf Hacaaluu yoo dhabne illee ijoollee kana sadan guddisnaa kan jedhuun murteeffannee jechuudha. Maatii wareegamtootaa kunuunfamuu qabu warri dhugaadhaaf hojjetanii darban. Waan kana eega murteessanii maatii Hacaaluu wajjin walii galteen akkamii rageessanii yookaan immoo dubdeebii akkamii argattan yaada akkamii argattan maatii Hacaaluu irraa haadha manaa isaa irraa fa'i. Maatii warraansaa kaleessan wajjiniin ooltee dhuftee mana barumsaas daawwattee hiriyaan Hacaaluu Ingiruu fi Kiyyaan manina bira oolanii hiriyaansaas immoo Galaanaa Gaaromsaas galgala dhufee na bira ture. Kanaaf baay'ee gammadaniiru maatiin hundumtu. Egaa yoo feetan Jaanuwaarii kanatti dhufanii jooyin gochuu danda'u. Yoo immoo feetan immoo fulbaana yookiin Seepteembaritti dhufanii jooyin gochuu danda'u jenneerra. Umuriin egaa isheen hangafaa waggaa 5, isheen itti aantu waggaa 3, isheen xiqqoon immoo waggaa 1 iyyuu hin guunne. Kanaaf yeroo kanatti cinqiinii fi sardaan hin jiru akka isheedhaa mijaa'etti fiddee galchuu dandeessi. Dhaggeeffattootteen oduu gaggabaaboo addunyaa isaniif dhiyeessuuf Ameerikaan jalqabne hidhamtooti 6 Baqir jirtee giman hidhaa Kaalifoorniyaa Ameerikaa keessa baqatte. Poolisiin barbaadu warra jiru hawaasa kuuf eegatu akeekachiifte. Hidhamtooti tun yakka jecha fidhan. Oduu biraatiin Itoophiyaan dhaddacha murtii dhimmoota filannoo wal qabatan addaatti ilaalu hundeessaa jiraachuu boodiin filannoo biyyaalessaa hima. Akka dhaddacha hundeessan irratti hoogganooti boodii filannoo fi manneen murtii federaalaa fi naannoleen mari'atanii jiru. Dhaddachi kun wal dhibdee filannoo irratti paartiilee siyaasaa jidduutti uumamuu furuuf gargaaraa jedhama. Hooggantoonni TPLF kakalee qaban Finfinneen baa'uu himan. Warqaban keessaa pireezidantii naannoo Tigraay duraanii obbo Abbaay Walduu fi ittaanaa pireezidantii naannichaa kan turan obbo Abrahaam Takastaa dhuma torbaan dabreetti namni hedduun qabamu mootummaan beeksise. Gam keenyatiin barataa yuunivarsiitii keenyaa tokko maatii isa cufa kijjeessee poolisiitiin Saayimoon Warungee kagan 22 abbaa haadha obboleessa dubriif nam hojii sibiilan dha'ee ijjeessee keessa lubbuu billaan kutu himate. Barataan kun maatii isaa warra hamaa kaafuur sheexana qaban jedhee dabalataan na jibbanii jedhee ijjeesse. Ogeessi teknooloojii kalamii Sierra Leone application bilbilaan erga dabarsu South Africa jedhamu uume. Hafiz Hassan application miidiyaa hawaasa cuflaalee Afrikaas ka hojjetameen jiru jedhee kan midhaasee jedha. Akka Google jedhuutti nam 100 application kan galfate eeginni dabru baay'e. Uganda keessatti Facebook account nam hedduu kapaati bulchuu NRM walitti dhaqabuu cufte. Filannoo kamiisa dhufirraatti falmii hawaasaa gar fedhii ofii qajeelchuu barbaadii jetti paartii Yoweri Museveni himatti. Gargaara Museveni tokko garuu Facebook mormitooteen naa jedha. Xumuraan pireezidantiin Aljeeriyaa Abdulmajid Tabuun wallaansa barbaaduuf ammallee Jamanii deebi. Abdulmajid kagan 75 jidabree COVID wallaanachuuf Jamanii turee dhiyootan deebi. Hojii irra afuun isaa dhabda dandeettii isaa irratti shakka uumuu jira. Afaan Oromoo akka bal'inaan dubbatamee qubeen sirrii barreeffamtu duuli miidiyaa hawaasummaa irraa deemaa jira. Yeroo hedduu Oromoon afaan ofii dubbachuu salphatanii ka biyyaatti dharraanii yookiin araadanii jedhu qopheessitoonni duul kanaa. Barsiisan falasamaa Yuunivarsiitii Wallaggaa obbo Dastaa Alamaayoo namoota duul kan jalqaban keessa tokko afaan mallattoo eenyummaatii guddachuuf dubbatamuu qabaa jedha Hirpha Gammachuu dubbis. Gaafa teessee ilaaltu namoonni baay'een Amaariffa fa'iin baay'ee barreessu. Amaariffaanis Ingiliffaanis yeroo natti itti barreessitu jira. Dhaggeeffattoota kee yookiis immoo audience warra jedhaman isaaniin ilaalcha keessa galchuudhaaf yeroo natti afaan Amaariffaas afaan Ingiliffaas afaan biraas yoo dandeesse kan warri ati ergaa sana dabarsituuf ni hubatu jettee yaaddu kamiyyuu yeroo natti itti fayyadamtu hin jira garuu waanuma hawaasa Oromoo ilaallatu qofayyuu afaan Amaariffaan yookiis immoo afaan Ingiliffaan namoonni yeroo baay'ee deddeebi'anii barreessan hin argina. Sana malee immoo namoonni tokko beekaas haa ta'uu wallaalanii yookiis immoo dhannaa dhabuudhaanii afaan Amaariffaa kanaan barreessuun waa nama araadaa ta'e itti fakkaatu namoonni tokko jiru. Immoo afaan Ingiliffaatiin namoonni yeroo haasa'an akka waan beekumsa
isaanii ol ka'ee yookiis immoo sadarkaan isaanii ol ka'eetti namoonni fudhatan jiru. Isa kana namoota yaadachiisuudhaaf dogoggora akka ta'e namoota hubachiisuudhaaf keessumaa immoo dhaloonni qubee ofiin jennu dirqama qabna jennee yaadna. Kanarraa kan ka'e kanumaan dura yaan irra deddeebi'an barreessan ture akka dhuunfaatti. Gidduu kana immoo ijoollotni hiriyoota keenya garee wayii uumnee dhimma kana maaliif bifa duulaatiin sima tokko namni hundumtuu dubbii kana maxxansuudhaan gurra namootaa maaliif hin buusnu maaliif xiyyeeffannoo namootaa gara dhimma kanaatti hin harkisnu jenneema gidduu kana waliigallee guyyaa kaleessa jalqabne amma har'asitti fufaa haala kanaan jalqabne. Rakkoon afaan ofiitti fayyadamuu sirnaan dhiisuu sirnaan barreessuu dhabuu hagam guddatee mul'ataa rakkoon sun hammam guddaadha isa jedhu. Rakkoon kun baay'ee guddaadha. Maaliif magaalaaleen Oromoo baay'een isaanii maqaama isaaniitti magaalaa Oromoo jedhamu malee wanti Oromoo ibsu baay'een isaa keessa hin jiru. Keessumaa immoo afaan ilaalchise magaalaan keenya magaalaan Oromoo magaalaan Oromiyaa hammuma magaalomaa deemteen hammuma guddachaa deemteen afaan Oromoo immoo keessaa hir'achaa gadi bu'aa badaa dhabamaat adeema. Afaan meeshaa waliigaltee duwwaatu hin taane mallattoo eenyummaa saba tokkooti. Sanarra darbee immoo baataa mallattoo eenyummaa saba tokkootis jedheen yaada. Maaliif mallattoo eenyummaa gaafa gadaa kaasuu dandeessa kan Oromoo yoo fudhattee aadaa guddifachaa fa'aa moggaasaa fa'aa safuu Oromoo kaasuu maal kana kaasuu dandeessa. Haa ta'u malee isaan kana mallattoo Oromooti mallattoo eenyummaa Oromooti isaan jettu kana afaan Oromoo hin jiru taanaan afaan biraadhaan ibsuu dandeessa garuu qabiyyee isaa guutuudhaa wajjin ibsuu hin dandeessu. Rakkoo amma bal'inaan mul'atu kana hambisuudhaaf maaltu fala jettee yaaddati? Mana keessaa jalqabaa mana keessaa afaan Oromoo dubbachuu ijoollee keenyatti abbootii fi haadhatii keenyatti afaan Oromoo dubbachuu ofii keenyaa gaafa gadi baanu afaan sana fayyadamuu. Amma fakkeenyaaf namni tokko gaafa bilbila ishee bilbiluu gaafa kaastu haloo akkamii yookiis oo jettamoo abeet jetta gaafa kaastu. Sanuma sanarraa ka'a nama haaraa wajjin gaafa wal bartu gaafa dhattee dubbistu afaan Amaaraatiin dubbistamoo afaan Oromootiin dubbista. Namoota naannoo biraadhaa dhufanii nu bira jiraatan Oromiyaa keessa jiraatan kana jaalalaan dhiibnee afaan Oromoo barsiisuu hin dandeenyu sanarratti ofii keenya irraa kaanee jalqaba ofii keenya ofii sirreessine namni hundumtuu afaan Oromoo dubbachuudhaaf itti gaafatamummaa isaaf kaka'umsa isaa yoo dursee ofii fudhatee inni hafe ofii isaatiin yoo qajeelchaa deema. Maa irratti barreeffamaati miidiyaa hawaasaa irratti maxxansite keessa waltajjii baannee jala deemnaa kan jedhu wayiin arge mee waa'ee sana waa gabaabsitee naa kaafta? Inni kun yeroo waggaa 2 moo waggaa 4 dura akkasidha. Waa'ee artistoota keenyaatu dubbannu. Baay'een artistoota keenyaa baay'ee isaan kabajna. Artistii muraasa qabna. Hedduun isaanii immoo harka 90 jechuun nama nama dandeessisutti qaqqaxadeedha. Baay'eema jajjaboodha. Egaa namoota akkasii immoo namoota jaallattu namoota ajaa'ibsiifattu kana waan gaggaarii jedhamu hundumaarraa eegda. Egaa namadha waan gaarii hundumaa qabaachuu hin danda'an garuu gaafa waa'ee eenyummaatti waa'ee Oromummaatti maal gaafa dhufu akkuma yeroo diraamaadhaan waltajjii irratti hojjetanii kanatti akka isaan jiraatan irraa eegda. Artistoota keenya achi iddoo shaakalaatii bahanii yeroo ta'anii buna dhugan isaanii Amaariffa duwwaa waliin haasawaa argita. Guyyaa tokko anatu komii akkasii barreessennaan maal egaa. Nagaa eegaan isin fuudhe booda har'a waa lama gaggabaabduu takka irratti waa jechuu barbaada. As keessa akkuma dhaamsa dhufetti dhaamsa waliin geenya. Waliifira